Attamultan oduun har'aaf qabnu kunooti. Mootummaan Itoophiyaa guyyaa sadaffaadhaa fi Tigraay keessatti haleelaa xiyyaara waraanaa raawwachuu isaa dubbi himaa mootummaa Itoophiyaa Laggasaa Tulluu waabeffachuudhaan Reuters gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhutti haleellaan guyyaa sadaffaa fi raawwatame kun kan irratti akeekkate bakka waraanni leenjii itti fudhatu yommuu ta'u, mooraan suni kanaan dura buufata waraana federaalaa ajaja kaabaa akka ture himameera. Dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa akka madda oduu Reuters himanitti kamisa har'aa xiyyaaronni waraanaa magaalaa Maqalee irratti deddeebi'anii balali'aa turan. Haa ta'u malee magaalicha irratti haleellaan isaan raawwatan akka hin jirre obbo Geetaachoon himuu isaanii Reuters dabalee gabaaseera. Karaa biraatiin guyyaa kaleessa magaalaa Maqalee keessatti kan argamu Masfin Injineering irratti haleellaa raawwatameen namoottan 15 madaa'uu isaanii gabaasaan VOA Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Namoottan haleellaa kanaan madaa'anii hospitaala Haydar keessatti wallaanamaa jiran akka himanitti Masfin Injineering yeroo ammaa wanneen tajaajila sibiilotaatiif oolan malee meeshaa waraanaa akka oomishaa hin jirre dubbatanii haleellaan mootummaan raawwate sibiilota irratti kan xiyyeeffate akka ta'e himaniiru. Daarektarri kutaa wallaansa atattamaa hospitaala Haydar obbo Girmaay Laggaas akka jedhanitti namoottan balaa sanaan madaa'anii hospitaala seenan keessaa namoonni 2 miidhaa cimaatu irra gahe. Haleellaa kana ilaalchisee pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay kan jedhaman Dr. Dabratsiyoon Gabramasqal ibsa barreeffamaan kennaniin mootummaan Itoophiyaa namoottan nagaa irratti haleellaan inni raawwate dhumiinsa namoottan nagaa dabaluu danda'a malee dhugaa lafarra jiru hin jijjiiru jechuu isaanii kan gabaase Mulugeetaa Asbaa bakkeewwan balaan haleellaa sun itti raawwatame ijaan argee bakka qabeenya sibiilotaa irratti miidhaan ga'uu isaa ibseera. Sudaan kibbaa keessatti bokkaa walitti aansuudhaan roobeen kan ka'e namootanii fi beelladootan kumaatamatti lakkaa'aman irratti miidhaan qaqqabuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR beeksiseera. Bakka bu'aa UNHCR waabeffachuudhaan gabaasni Liishaa Silaayin Jeneevaa irraa VOA'dhaaf qopheessite akka ibsetti lolaa mudate kanaan namoonni 700 miidhaan irra ga'eera. Bakka bu'aan dhaabbatichaa Arafaat Jamaal akka jedhanitti jiraattonni bara dheeraadhaa fi roobaa fi lolaa wajjiniin jiraataniiru. Kanaan dura yommuu roobni ammaatu namoonni bakka ol aanaa ta'an tulluudhaa fi tabbatti baqatanii yommuu lolaan hir'atu qe'ee isaaniitti deebi'u. Garuu bara dhiyeenyaa kana lolaan heddummaatee oomishaa fi lafa oomishaa waan mancaasaa jiruu fi jiraattonni dandamachuu hin dandeenye. Roobnii fi lolaan yeroo ammaa dhibee koronaa hokkoraa fi beelaa wajjiniin wal qabatee mudate kun kutaalee biyyattii Joongilee, Yuunitii, Baahir Elgaazar Kaabaa fi Appernaayil keessatti miidhaa hedduu uumuusaa bakka bu'aan UNHCR himuun isaanii gabaasameera. Biyyi sodaa hir'ina bishaanii qabdu Masir warshaalee bishaan qulqulleessan yookiin calalan 17 ijaaruudhaaf akka socho'aa jirtu gabaasameera. Warshaaleen humna soolaaraa fayyadamanii bishaan qulqulleessan kun waggoottan 5 dhufu keessatti yommuu ijaaramanii dhuman guyyaatti bishaan meetirii kuubii miliyoonii 2 fi qabxii 8 akka qulqulleessuu danda'anu ibsameera. Laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa wajjiniin dubbii keessa kan jirtu biyyi Masir baay'inni lammiilee biyyattii hedduu waan dabalaa deemaa jiruuf akka hir'inni bishaanii fuulduratti rakkina hin taaneef warshaalee bishaan qulqulleessan dhaaba dhuunfaatiin ijaaraman kanarraa mootummaan bishaan bituudhaan namoottan dhuunfaatii fi warshaalee biroo gurguddoodhaa fi gatii yaraadhaan akka gurguru itti gaafatamaan ijaarsa warshaalee kana Ayman Solimaan dubbataniiru. Biyyi Misir yeroo ammaa humna guyyaatti bishaan kiiyubiik meetirii 800 qulqulleessu kan qabdu yommuu ta'u bara 2050tti guyyaatti kiiyubiik meetirii miliyoonii 6 fi qabxii 4tti guddisuudhaaf akka karoorfatte gabaasameera. Gareen biyyoottan Afrikaa kibbaa 16 keessatti argamanu inni misooma hawaasa Afrikaa kibbaa yookiin SADC jedhamee beekamu nageenya marsaariitii yookiin cyber security eegsisuuf jechuudhaan seerri inni raggaasisuudhaaf deemu mirga yaada ofii ibsachuu irratti akka balaa qabu ibsameera. Yuunivarsiitii Saayinsii Naamiibiyaatti Profeesara Sabquunnamtii gaazexeessummaa fi teknooloojii miidiyaa kan ta'an Admaayir Maaree akka jedhanitti seeratumtoonni biyyoottan Afrikaa kaabaa seericha raggaasisuudhaan duratti dhiibbaa inni mirga namoomaa irratti qabu ilaaluu akka qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Akka Profeesar Admaayir Maaree jedhanitti yommuu seerri tokko qophaa'u mirgi dhimma namoomaa wiirtuu imaammataa ta'uu qaba. Miseensa SADC kan taate Zimbaabuween seera intarneetii yookaan cyber security ittiin to'achuu danda'amu mallattoo pirezidaantii biyyattii Emerson Mnangagwa eeggachaa akka jiru Columbus Maabihungaa Haraareerraa gabaaseera. Kun sagalee Ameerikaati. Dhaabbanni miidiyaa hawaasaa Facebook maqaa isaa geeddaruudhaaf akka karoorfate hoggantoonni dhaabichaa ibsaniiru.
Qabeenya Facebook kan ta'an Instagramii fi WhatsAppiin walitti fiduudhaan maqaan haaraan ba'u kun onkoloolessa 28 bara 2021 walgayii jaarmichaa irratti akka ifa ta'u gabaasamus maqaan haaraan ba'u guyyaa walgayii waliigalaatiin dura beekamuu akka danda'u gabaasamaa jira. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii. Erga sirna apartaayidii dhumatee as Afrikaan kibbaa jeeqamaan raafamtee guyyoota 100 booda daldalaawwan saamaman hojii isaanii bakkatti deebisuuf hanga yoonaa mootummaa biraa deeggarsan argannee jedhan. Filannoo naannoo dhiyaataa innaa jiru kanatti hojiin hojjetamu boodatti harkifachuun paartii biyya bulchu kan African National Congress jedhamu qormaata keessa galchee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash Johannesburg irraa ergite kunoo. Baatii adoolessaa darbe sababa hookkarri siyaasaa Afrikaa kibbaa keessatti ka'een walqabate abboonni manneen daldalaa galma gabaa Soweetoo keessaa saamtonni qabeenyaa isaanii innaa mancaasan gargaarsa tokko malee callisanii ilaalaa turan. Baatilee 3 booda biilsaaleen turan caccabaa isaanii qofaatu mul'ata. Mootummaan Afrikaa kibbaa deebisanii ijaaruuf doolaara miliyoona 93 yookaan raandii biyyattii biliyoona 1.4 gumaachuuf waadaa seenuyyuu abboonni manneen daldalaa Soweetoo akka jedhanitti akka isaan dandammataniif maallaqa homaa hin argine ijaarsa akka geggeeffamuuf wanti raggaasifame tokkoyyuu hin jiru. Armaandoo Simbiini Soweetoo keessaa mana huccuu itti hodhan qabu. They take everything, don't have nothing. The politician is promised but nothing ahead. Waa hunda na duraa fudhatan anumaan qabu. Abboonni siyaasaa waadaa seenaniiru garuu wanti ta'e hin jiru. Sana gochuuf kana gochuuf jechuun waadaa seenan amma yoonaa wanti ta'e hin jiru jedhan. Jeequmsa sanaan rakkoon kan isaan mudate abboota qabeenyaa qofaa miti. Bu'uurri heera dimookiraasii bakki itti hundaa'e waltajjii Waaltar Sisulu cinakaa jiru waajjiraaleen mootummaas cufamaniiru. Sana jechuun jiraattonni naannoo gadamoojjii ta'an mindaa isaanii argachuu hin dandeenye cheekiin gargaarsaaf kennamu danqamee jira. Tajaajilli kan akka eeyyama konkolaachisuu haaressuun hin danda'amne. Sifiisoo Kanyiilee keellaa hambaa seenaa biyyoolessaa kan waltajjii Waaltar Sisulu jiru hoogganu. I feel it's taking long. People are suffering around Cape Town, around Eldorado. Yeroo dheeraa akka fudhatetu natti dhagahama. Uummanni naannoo dhiphataa jiran kanneen naannoo Cape Towniif paarkii Eldorado jiran dhiphataa jiru. Namoonni tajaajila argachuuf as dhufu hedduu rakkataa jiran. Kanaaf bakka kana suphuuf adeemsi jiru yoo saffisan namootaaf gaarii ta'a jedhan. Namoonni hawaasicha keessaa hangi tokko akka jedhanitti garuu kan isaan eegan baatii 3 qofaa miti. Innaa bulchiinsa Koongireesii biyyoolessaa Afrikaa kan ANC fooyya'inni hawaasummaaf dinagdee akka jiraatuuf 3 waan ta'uuf eegnee jirra jedhu. They don't want to vote at all. They feel it's a waste of time. I think they feel that they have put their trust. Filannoof sagalee kennuu qarumaan barbaadan kun yeroo gubuudhaa jedhu. Mootummaa fedhii isaaniin guunne waan akka amananiitti itti dhagahama. Akka waan dagatamaniitti akka waan irraanfatamaniitti yaadu jedhan. Hanga'oonni mootummaa immoo uummata hin dagannee jedhu. Dubbiimaan gumii magaalaa Johannesburg Nonseba Molweelee akka jedhanitti paartiin biyya bulchu rakkoo uummataa kan hubatuuf kan muuxannoo qabuudhaa jedhan. Uummatichis obsuu qabaa jedhu. I visited some of the businesses that were damaged in Soweto in particular, and the leadership of the ANC was there on the ground. Daldalaawwan keessumaa Soweetoo keessa miidhaan irra ga'e daawwadheen jira. Hoogganoonni ANC illee achuma kanneen miidhaan irra ga'e bira turan. Kanaaf karoorri jira daldalaawwan sanas deeggaruun jalqabameera jedhan. Waadaan seename kun dhugaa ta'uunsaa ennaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa 1 sagalee kennuuf wiirtuu filannoo deeman adda ba'uuf jira. Qondaaltonni waraanaa Itoophiyaa duraanii Dr. Bafaqaaduu Jaadaa as kutaa Yuunaayitid Isteetsi Filadelfiyaarraa akkasumas obbo Yifruu Irranaa Swiidin irraa kan dhiyeenya du'aan boqotan jeneraala waraanaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Koolin Paawul ilaalchisee yaadannoo qaban ibsaniiru. Bafaqaaduutu dubbisee gara sanatti ceena. Wixata dheengaddaa umurii isaanii waggaa 87ffaatti addunyaa kanarraa kan du'aan boqotanii Koolin Paawul bara waraana Yuunaayitid Isteetsi keessa turan. Hoggansa waraanaa kennaa turaniin surraanii fi maqaan isaanii biyya isaanii irraa darbee addunyaa irratti beekamoo ture. Biyyoottan galaana Atlaantiks gama jiran biyyoottan akka Itoophiyaa keessatti keessumaa namoottan miseensota waraanaa turan keessatti fakkiin guddaan inni uume akka jiru waan beekamuudha.
keessumaa yemmuu waraana walakkeessa bahaa ga'ee Kooliin Paawul taphatan irratti bara sana namootaan hoggansa waraana Itoophiyaa keessa turan lama yaada isaanii akka nuuf qoodan affeerre. Yemmuu sana sadarkaa shaamballiitti waraana Itoophiyaa keessa nama turan yeroo ammaa biyya Siwiidin kan jiraatanu obbo Yifiruu Irranaa waa'ee Kooliin Paawul akkana jedhu. Namni kun beekaa gameessa siyaasaa fi dippiloomaasii akkasumas immoo hoggana waraanaa olaanaa ta'ee nama hojjete akka jeneraal Kooliin Paawul addunyaa irratti namni kabajaa fi jaalala argate hin jiru. Hoggana inni bara sun kenne gabaastonni addunyaa yookiin joornaalistoonni the Paawul Doctrine han jedhu beekumsa inni addunyaa kanaa kenne tarreessaniiru. Beekumsi sun waan gaariidha. Rakkoo odoo sitti fidiin sabni kee odoo sitti mufatiin addunyaan odoo sitti mufatiin akkamitti waraana jalqabdee mohuu dandeessu barumsa guddaa kenneera. Kuni fakkeenyi kun biyya adda addaatiif waan ta'u natti fakkaata. Kooliin Paawul maqaa guddaa qabu. Akkasumas madaa qabu. Waa'ee madaa isaanii kanas obbo Yifiruun akkana jedhu. Yennaa State Secretary yookiin immoo ministeera dhimma alaa ta'ee yennaa hojjetu pireezidaanti Buushiif bara sun Ameerikaan Iraaq rukutuuf yookiin immoo haleellaa irratti gaggeessuuf yennaa of qopheessitu doktiriinuma duratti siin jedhe suniin addunyaan akka isaan gargaartu yookiin immoo lolli isaan godhan kun jibba akka isaanitti cinne mootummoota addunyaa amansiisuu fi saba amansiisuuf yennaa tattaafatan Iraaq yookiin immoo Saddam Hussein keemikaala nama fixu si'a tokko nama fixu lafarraa balleessu qaba yookiin immoo Iraaq qabdi. Ija kanaatiif lollee balleessinuu nurra jira jedhu sun walgahii dhaabbata mootummoota irratti morkee ture. Kunoo jedhee bilqaatii xinnoo tokko qabatee Iraaq keemikaala antraaks jedhamu qabdi jedhee dubbateetiin ture. Egaa haa ta'u malee dubbiin sun warra walgahii sun keessa jirus waan amansiisan fakkaatu ture bara suni booda sun irratti qeeqamaa jiru ka'ee kanaan qeeqama ture. Haa ta'u malee jaalallii fi kabajni inni addunyaa irratti qabu baay'ee gadi hin buune. Kooliin Paawul oduma jaalatamuu oduma kabajamuutii boqatee kanaan yaadadha nagaanaa boqatuun jedha. Namni biraa bara sana qondaala waraanaa dargaggeessa turan. Yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi keessa magaalaa Filaadelfiyaa kan jiraatan Dr. Darajjee Jaadaati. Dr. Darajjeenis yemmuu waraana walakkeessa bahaa keessa keessumaa isa Operation Desert Storm jedhamee beekamu sana waa'ee Kooliin Paawul waan yaadatan nutti himan. Nama gurraacha ta'e haala kanatti nama gurraacha ta'e born soldier kan ta'e militarii kana keessatti aktiviitii tokko godhee fuulli isaa mul'atee maqaan isaa beekamee kan ittiin baay'ee nuus ollaalu turre General Paawul turre. Egaa akkuma beektutti warra Westii kana wajjin diinummaa qaban gizeetan Sooviyeet Yuuniyooniidha. Nu saatalaayitii Sooviyeetiiti. Warra Eastern jedhamnee farrajamneedha. Isaan warra Westiidha. Fiilmii isaanii ilaaluun nama isaanii jaj godhuun bakka hin dandeenyetti garuu General Paawul akkasitti sirriitti aktiviitii isaa fooloo goona turre. Akkuma yaadattutti gizee Gireenaadaa fa'aa inveejiin godhansanii gizee Gaadaafiin Reegan arrabsee moo maal jedhanii Liibiyaan rukutamte Tripoliin rukutamte san gizee san fa'aa maqaan isaa hin dhufaa. I think gizee san assistant Kaspar Weinbergeriidhaaf assistant ture. So seenaa irratti wannoonnaa himuun dhageenyaa kan immoo Ronald Reaganiidhaafis immoo security advisor Reagan security advisor ta'e jedhamee kanaanis baay'ee waan baay'ee dhageenya ture. Gizee maaliyoon Reegaa qabamsanis maqaan isaa baay'ee dhaga'amaa. Kun hundinuu ta'ee biyyi keenya gara karaa siyaasaatiin Yuunaayitid Isteetsii wajjin daandii faallaa irra uttuu jirtu siyaasa of keessaa baafnee akka Kooliin Paawuliin guddaa jaallannu
akka jaalalli isaa nu keessatti uumamu kan taasise xumura bara 1980 fi jalqaba 1990 yeroo hoogganaan Iraaq Saadaam Huseen Kuweetiin haleele inni immoo humnoota waraanaa Ameerikaa achitti duule dursuudhaan hooggana kennaa ture jedhu Dr. Darajjeen. Gizee sangaa Norman Schwarzkopf yaadataa isatu Jeneraal Schwarzkopf isatu Central Kamajajaa ture garuu the Chief of Staff the Joint Chief of Staff General Paul ture gizee san Chief of Staff the Joint Chief of Staff Chairman of Joint Chief of Staff jechuun dhumata jechaadha raankii Ameerikaa military Ameerikaa keessatti kan handhumaati jechaadha isaan ol hin jiru jechaadha pireezidenticha malee gaa'isatu wanna kana hora walitti qabee istirateejii jabaa dha'ee Saadaam Huseen achi buqqisuudhaaf kaampeenii godhame kaampeenii maqaan isaa akka yaadattutti Desert Storm jedhama inni achirratti gaa maqaa guddaa argatee nuus akkuma inni reeli jeneraaluma biyya keenyatti itti fakkaateetuma gizeessan jechaadha ittiin boonne. Egaan hordoftoota keenya qophiin keenya waa'ee Kooliin Paawul ilaallatu kanumaan goolabama. Keessummoota koo Dr. Darajjeedhaa fi Yifiruu Irranaa nan galateeffadha. An Bafqaaduu Morodaati fayyaa ta'a. Qophii fayyaa torban darbee irratti talaalliiwwan dhukkuba COVID-19 ittisan kan ilaaleen jaallanneen Dooktara waa'ee daawaalee yookaan faarmaasistii ka ta'an Dooktar Tashooma Waggaarii waliin marii gaggeessite kutaa duraa dhiyeessinee turre har'a kutaa lammataaf ka xumuraatu dhiyaata gaaffii jaallanneen jalqaba. Egaa akkuma oduu adda addaatti mamaa United States keessa kutaalee hangi tokko tallaalii kana hin fudhannu jedhu akka ogeessa waa'ee dawaaleetti sababaalee isaan himan kan siin qunnamu maa'inni tallaalii fudhachuu dhiisuudhaan. Kuni baay'ee rakkisaadha sababii namni reezistii godha yookaan immoo sodaan jira haaraa sababii ta'eefis. Yeroo hundumaan amma qofaa miti yommuu taliilli haaraa tokko yommuu inni dhufu namoonni yaada adda addaa kennu odeeffannoo amma immoo keessumaa this 21st century miidiyaan akka sababii baay'atee jiru Facebook irratti yaada adda addaa dubbisu namoonni abaluu akka zereeraa'oo innoo akkas nama godha jedhanii odeeffannoo adda addaa sababii facaasanii fi isa fa'aa dubbisaniitu namoonni. Sodaatti naqanii reezistii godhu amma gara saawuzii kana keessumaa Ameerikaa keessatti instituutni baay'ee low rate vaccination qabu inni kaan concernii sodaa qabu warri kaan immoo haala adda addaa ta'u honestly speaking isa kamtu wanni maaliif akka fudhanne eenyuyyuu wanni jedhanii politisaayizii godhu politikaa wajjiniin wal qabsiisanii waan baay'eetu jira. Religiinii wajjiniin waan baay'ee wanti wal qabsiisan jiru sodaa umarraa kan ka'ee jiru kanaafiin sababa adda addaa kan isaan dhiyyeessanii kana kan taasisan yommuu dhufanii inni akka zeera kana dubbiseera iddoo tokkotti wanta akka jiru dhagayeera dhukkuba akkasii namarra geessan kan jedhan sodaarraa kan ka'eedha informationii. Gahaa dhabuutiin yookaan immoo wanta afaan nama faajjessu arganii sodaa irraa ta'uu danda'a jennee yaadna. Kanaaf amma akka gidduu kanatti immoo dhaga'amaa jiru dawaa liqimsamus kaampaaniin Merck argachuusaa dubbata. Inni kun attamitti ilaaltu isin? Amma gadi baane malee vaariyaantiin addaayyuu dhufaa jira. Nama mi'u kan jedhamu wanta adda addaadha. Ta'anii dubbisanii gaggeedaramaa dhufaa jechaadha. Kanaaf saayintistoonni aktiivii baay'ee itti of kennanii amma waraana irra jira biyyi lafaa vaayirasii wajjiniin health professionals karaa adda addaa lola irra jira jechaadha. Vaayirasii lolaa jira. So Merkiin promisingii kan ta'e dubbachaa jira gaagana. Fidee approvalii eeggataa wanta piroosesii kana keessa darbee
yommuu gadi ba'u immoo isaaniyyuu nutti immoo annaamsanii ta'a jechaadha paablikiitti. Asirratti Dooktar Tashoome akka ogeessa waa'ee dawaalee yookiin qorichootaatti sodaa qoricha haaraa dhufurraa jiru kana maal gorsitu? Ani akka ogeessa qorichaa tokkotti kananii namoota keenya namoota amma gaaffii deebii kana dhaggeeffatanii fi isuma dhugaan waan ani dubbadhu tokko saayintistoonni baay'eetu hojjechaa jiru. Uumamaan eeguuf jecha. Kanaaf namoonni afaan fajjaa'uu dhiisanii sodaachuu dhiisanii warri ogeessaa kan itti himan kan itti dubbatan informationii gahaa kan ta'e warra ogeessa fayyaarraa warra ogeessa qorichaarraa miidiyaarraatii funaananii waan hin taane informationii funaananii ollaarraa dhaga'anii hiriyyaarraa dhaga'anii sodaa ofitti naqanii dhukkuba ga'ee ta'e kana dhukkuba siireesii ta'e kana isaaf saaxilamurraa oolchuudha. Kanaaf taliila sirriitti akka fudhatan sodaa malee ani recommendation kanan qabu hospitalization akka namoonni hospitaalaan naqnee lubbuun akka hin darbine baay'ee gadi buusee jira warra fudhatan. Warra hin fudhanne irratti amma deltaa vaariyaantiin nama jiru kuni namoonni isaanii gargar malee kan inni affeektii godhu gochaas kan jiru jedhamee kan dubbatamu. Kanaaf isa kana itti yaaduu isaanii jira. Warra ogeessa fayyaa sirriitti dhaqanii informationii gaafatanii fudhachuu wanta meejarii jiru maaskii isaanii godhachuun irra jiru. Inni kanaan dura dubbatame distance walirraa fagaachuu inni jedhame kuni harka dafanii saamunaatiin dhiqachuu inni jedhu kuni inni sun akkuma jirutti ta'ee taliila argame kanammoo namoonni baay'ee biyyaan iddoo biraatti wanta nuti argame keessumaa Ameerikaa kanatti wanta argame carraa kan hin arganne lubbuu isaanii kan dhaban namoota baay'ee jiru. Informationii odeeffannoo sirrii ta'e akka argatanii otoo sodaatiin akka fudhatanii dubbachuu barbaadan isa kanarratti. Tole Dooktar Tashoomaa Waggaarii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis carraa kana naa kennitanii dhugumaan waan beekurraa akkanii qoodu saba keenyaa fi carraa naa kennitanii baay'ee galatoomaa. Garee riphee lolaa adda bilisummaa uummata Tigraayiif humna ittisaa Itoophiyaa gidduutti baatilee 10 oliif lola geggeessameen Itoophiyaan naannoo Tigraayiif naannoleen hollaa jiran Affaariif Amaaraan rakkoo namooma hamaaf saaxilamaniiru. Yeroo ammaa uummanni 400,000 beellisa mudatuuf ka jiru yoo ta'u kanneen miliyoona 4 ta'an immoo wabiin nyaataa dhabamuu hamaan isaan mudatee jira. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gargaarsi lubbuu oolchu akka hin dabarre danqaa uumee jira. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa uummata siviilii lubbuu oolchuuf barbaachisu 10% qofti akka darbu eeyyame. Haala isaa daranuu kan ammeessu tokkummaan mootummootaa dhimma keessoo Itoophiyaa gidduu seene jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa 7 biyya ofii keessaa baase. Aangawoonni kunis hoogganaa dhaabolee tokkummaa mootummootaa damee biyyattii kanneen gargaarsa lubbuu oolchuu Itoophiyaa keessaaf deddeebisaniif rakkoon namoomaa tattamaan jiraachuusaa kanneen beeksisan akkasumas kan haala yaaddoo mirga namaa ilaalchisee jiru beeksisan aangawaa gameessa kan waajjira komishinara mirga namaa ka tokkummaa mootummootaatu keessatti argama. Mootummaan Yuunaayitid Isteets innaa hojiin gargaarsa namoomaa hojjetamaa jiru kanatti tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa hooggana dhaabolee tokkummaa mootummootaa mara biyyattii keessaa baasuuf fudhate jecha cimaa danda'amuun balaaleffatee jira jechuudhaan dubbiimtuun White House Jen Psaki ibsaniiru. Hoogganoota tokkummaa mootummootaa waliin waliigalla kun sammuu keenya waliigalaarra mallattoo gurraacha kaa'uudha. Kanaaf dhaabachuu qaba jedhan. The action follows the release of reports warning that hundreds of thousands of people are starving to death in northern Ethiopia. We're deeply concerned that this action continues a pattern by the Ethiopian government. Tarkaanfiin kun Itoophiyaa gama kaabaa keessaa uummanni 100,000tti lakkaa'amu beelaan dhumaa jiraachuu isaanii gabaasa mul'isu erga ifa taasifamee booda. Kunis mootummaan Itoophiyaa namoota akkaan isaan barbaachisuuf dhaqqabuu kan qabu dhiyeessii nyaataa dawaaf kanneen biroo lubbuu oolchuuf oolan gufachiisuu itti fufuunsaa hedduu nu yaaddessa jedhan. Dubbiimtuu kata'an saakiin akka jedhanitti pirezidaanti Baayiden jalqaba baatii kana mootummaan Yuunaayitid Isteets kanneen walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa yeroo dheeressan irra
uggura sochii maallaqaa kaa'uu ka dandeessisu ajaja sadarkaa olaanaa mallatteessanii jiran. We will not hesitate to use this or any other tool at our disposal to respond quickly and decisively to those who obstruct humanitarian assistance to the people of Ethiopia. Kanas haa ta'u mala biroo isa kamiinuu namoota gargaarsi namoomaa uummata Itoophiyaaf akka hin naqqabne gufachiisaniif deebii kennuuf itti gargaaramuuf boodatti hin jennu jedhan. Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinkan hawaasi addunyaa haaluma wal fakkaatuun mootummaa Itoophiyaaf kanneen biroo gargaarsa namoomaatti danqaa ta'an irra dhiibbaa kaa'uuf mala danda'ame mala akka gargaaraman gaafannaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaas tokkummaa mootummootaaf michoota sadarkaa addunyaa waliin ta'ee akka hojjetu yaadachiisna. Kanaaf kanneen rakkoo keessa jiraniif gargaarsa namoomaa danqaa tokko malee akka dhaqqabu akka eeyyamuuf haala mijeessu gaafanna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.